Haay hordoftooti kiyya jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadhaa? Jiruuf jireenyi akkamii? Hojiin akkamii? Nageenyi badhaadhaayii? Nutis jirra nagaa keenya galanni sattaa tolu. Isinis baga jiraattanii baga nagaa keessan taatanii baga eegamtanii hordoftoonni koo biyya keessaaf biyya alaa jirtan akkam jirtu? Nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii jirtu nutis jirra nagaa keenya. Warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatinaa please isiniin jedha. Warroonni maatii turtan immoo like share gochuu hin dagatinaa godhaa jirtus galatooma guddaa isaan isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessan miti? Haadha maalan naqadhe seetan filiteeriin naqadhe filiteerii moo maal jedhama gabaan naqee dhufe nan dhufadhe. Innaa wanti inni isiniin jedhu waa tokko jechuudhaadha. Maafan dhufe seetanii osoon isatti hin galiin duraa nageenyi koo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Nagaa keessanii jirtu miti? Jiru jireenya akkamidha? Hojiin akkamsinitti jira? Hunduu bareedaayyii. Gabaan dhaqee dhufe nan dadhabe jechuudha. Gabaa dhaqee maal waa bitee dhufee irbaata hojjechuuf jechuudha. Irbaata har'a maalan hojjedha hojjettanii ruuzii hojjechuufanidha. No. Wanti dhufee fi har'a waanta isinitti agarsiisuufanii innis immoo baay'ee jaallattu baay'ee isinitti tola. Wanti isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Kanadha. Baala kana warroonni biyya arabaa jirtan argachuu dhiisuu dandeessu. Kunola duubni ishii daalattiidha jechuudha. Ni ilaala baala kana. Duubni ishee akkas daalachoofti iddoo argitanitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Kunoo argitanii? Ila keessi ishii immoo akkas goommana fakkaatti. Goommana fakkaatti akkasidha. Duubni ishee immoo lammilikkinni isiniif haa ta'u hin daalachoofti jechuudha. Duubni ishee daaraa fakkaatti. Gamtaan isinitti agarsiisa. Ila kun daalattiidha jechuudha. Daaraa fakkaata keessatti. Innis maalidha seetanii warroonni fuulli keessanii nama xiqqoo fuulli koo maaliif seetan akka qibaatiittis isin fayyada kunii. Dibattaniituma ittiin teessuu dhiqachuus isin hin barbaachisu. Dibattanii kaatanii saamunaadhaan wanti dhiqattan hin jiru. Amma isin fuuldurattan dibadheeni kunoo ilaala baala kana. Argaa jirtu hin abdii qabu. Kunoo kana fakkaata. Warroonni fuulli keessan xiqqoo isin gugurraacha'u. Ani garuu waan ta'e akka maadaatis miti. Arabjii kennatti ta'e jechuudha. Yeroo duraa biyya arabaatti dura jechuudha. Meekaappii minaamin fayyadamaa. Isumatu arabjii kennatti ta'e jechuudha. Fuulli kun waan jaallatu yoo waan dibadhe akkas na tabalaashaa. Narraa baduu dide jechuudha lafa. Maadaatis miti garuu wanti ta'e. Akkasii na gugurraachaa jechuudha. Kun baay'ee ariifii ta'anii. Yeroo baay'een dibadhee jijjiirama qabaa jechuudha. Xiqqoo dibadheera. Ani immoo waan hin taane isinitti agarsiisu. Warroonni biyya arabaa jirtan yookiin argachuu dhiisuu dandeessu. Warri biyya keessaa garuu argachuu dandeessu. Baay'ee fuula keessaniif waan gugurraacha'uuf iyyuu qofa osoo hin taane fuulli keessan warri keessumaa fuulli keessan sin goggogu jechuudha. Qodaan keessan goggogu kanatti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Maaliif zayitii isiniif kenna. Akkaataan itti fayyadamtanis akkana gootaniitu akkanatti hin sukkumtu jechuudha kana.
na dhoowwadhaan jira. Na dhoowwessa akkana gootanii xiqqoo bishaan hin qabuun goggoge. Bishaan xiqqoo qabaachuu qaba maaliif jedha. Miicuu qabdu immoo garuu. Miicuun dirqama. Miicaa tolee. Akkana sukkuumtaniitu ilaala akkatti inni bishaan bahu. Ijuma yeroo inni bishaan bahu hin dibattu jechuudha fuula keessanii. Anama dibadheetu mana ittiin bulaa. Baala isaa xaqoo kana narra jijjiiru immoo kana sanarreeru ofirraan xaraga jechuudha. Akkasitti yeroo goggoge yeroo fuulli koo goge ofiinuu narraa harca'a. Ijumaan kana sukkuumnanii kuna ila akkatti inni bishaan bahu. Kana gootanii isa sukkuumtan sana immoo fuula keessanitti akkana gootu jechuudha. Xiqqoo mataa koo waan hin godhanne. Kanatti gogaa keessatti yoo gurraacha qabdu ta'e iddoo gurraacha sanatti sukkuumtu jechuudha. Kan koo garuu isa badu miti amma tokko. Kan koo alarjii keenyatti ta'e qoricha naan ittiin binne hin jiru. Fuulli koo akka nama waan qibaatii waan akka meekaappii namni hin jaallatu fuulli kiyya. Yoo waa dibadhee na bada jechuudha. Warri biyya arabaa jirtan yookiin taasa warri gara baadiyyaa fa'aa jirtan meesti goodaa keessa ilaala. Dhugaa dubbachuudha baay'ee bareeda. Nama baay'eetu na bukkee dibatee badeef jechuudha. Anummoo guyyaa 2 moo 3 dibadhee ilaale. Namni na biraa dibatee badeef jira. Achumaan akkanatti itti sukkuumtu jechuudha. Kun amma akkanatti ofirra bushaa'an inni qadhu fuula koo. Ijuma bakka qibaatii fakkaatan yoo akka waan kireemii dibattanii fakkaata fuulli keessanii. Dhiqattanii dibachuu hin dandeessu jechuudha. Dibannaa hin barbaadu. Waan gurraacha fuula sina xarra'a. Baay'ee bareeda. Kun ilaala. Akkanatti tuqaan kun narra jira. Homaa jechuu miti. Narraa narca'a jechuudha. Booda yeroo goggoge yeroo akkas gootan homaaf sinirraa harca'a. Bakka. Akkanatti dibadhaati warri jaarsa qabdanis jaarsa keessanitti bareeda. Ijoollee mana maadaan jirtanis dibadhaa fuula keessaniif. Akka nama kireemii nan tasmamu fuula koo waan isa wallaalee na gurraacha'ee na tabalaashaa jechuudha fuulli koo. Akkanatti kun argitan ilaala. Kun akkanatti geeshoo fakkaata. Kanama nangata. Inni kadha jechuudha. Boru ganama yeroo hirribaa ka'e
dhiqadha jechuudha. Yoon barbaade saamunaanis nan dhiqadha. Yaa ganama saamunaadhumaan dhiqannaa miti fuula keenya. Maaliif? Yoon barbaade saamunaanis nan dhiqadha. Yoon barbaade bishaaninis nan dhiqadha boru jechuudha. Har'a garuu waa tokko hin dhiqadhu. Kunoo akkanatti bakka akkasitti haala kanaan bareeda siditti jedhaan isiniin jedha. Kunoo argaa fuula kiyya kana dibadhaa warri argattan iddootti argattanii warri Itoophiyaa jirtan argachuu dandeessu. Warri ala jirtan immoo argachuu dhiisuu dandeessu. Kanaafuu dibadhaa ilaalaan isiniin jedha. Yoo gaaffii qabaattan immoo komentii jala naaf kaa'aa. Bye bye, like share godhaa. Galatoomaa isin jaalladhaa. Bye bye.